lolli Oromiyaa keessaa ka 2019 jalqabe lola kana keessatti mootummaa Itoophiyaa ka sirna mootummaa Itoophiyaa warra harkaa qaban isaan qofa otoo hin taane humnootiin adda addaa alarraa ka dhufanii keessatti hirmaatan mootummaa Eertiraa ka jalqabatti ifatti mul'atu waraanni Eertiraa Oromiyaa keessatti bakka inni itti lolan goone kanneen naannoo meettaa wal qixxee jirtan ragaadha. Akkasumas immoo naannoo Bomochoo yookaan dhiyaa Shawaa kan jirtan ragaadha. Beekii Mendii keessatti warri tuutanii fi warri jirtan ragaadha. Asiin immoo kibba Gujii keessatti hawaasarraa ka'ee humna Eertiraa humna Itoophiyaa deeggarsaan bobba'u 10,000 lakkaa'amu waggaa 4 kana keessatti lola kana keessummeessaa uummata Oromoo. Qabsoo isaatii qabsoo waan ta'eef baattee deemuun dirqama isaatii. Haa ta'uuti ammallee taanaan warri jalqaba mirga uummataa fi mirga dimokiraasii kabajamee qofaati kana keessaa baana warri jedhan har'allee gariin karaa nagaa adda bilisummaa Oromoo akkatti jiru nagaallee jechuu hin dandeenyu. Nuti nagaadhaan otoo qabsoofnu magaalaa keessa teenye lolatu nutti labsame. Lola hidhaa, lola waajjirri cufamuu, lola ari'atamuu, gariin immoo torcharri ta'uu kun nu mudateera. Miseensota keenya keessaa, hoogganoota keenya keessaa kan hin hidhamiin namni tokko erga seenne. Kana keessummeessaa paartiileen kaanis warri dhugaadhaaf qabsaa'an kana warri hin dhandhamiin hin jiru. Kana keessaa bahuu qabnaa. Tokko lolli kun dhaabbatuu qaba. Qabsoon itti jirru. Lammaffaa ka rakkinni biyya kanaa rakkinni walxaxaa mirga ummatootaa mirga hiree murteeffannaa mirga dimokiraasii isa kana taa'anii nagaadhaan waliin walta'iinsa political settlement akka jiraatu ka adda bilisummaa Oromoo qabatee yeroo dheeraa itti deddeebisee ibsa baasaa bahe darbee paartii KFO paartiileen jiran hundi isa kana qabatanii ka deeman ammoonaa gurritti cufamee ka nuti jenne qofaan deemtu ka jedhamee aangoo mootummaa qabatamee deemamutu lola kana uummata irratti fe'ee biyyi kun biyya lolaa taate Oromiyaa qofatu hin taane lolli Tigraay akkasumas naannoo Amaaraa bakkoota adda addaa kibba keessattis bakki itti lolli taanii jiru. Egaatii nama ija qabuuf nama waa yaaduu danda'uuf bakkitti dhaabbatamee kana kabajamee gara fuulduraatti deemamu har'a geenyeerraa jennee amanna karaa mataa keenya.